السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي قرآن كيستم نمني قلبي أبو ومدتشي الرجل كانت انتلم أكهوبتم نؤفيرم كنمم أكنوتم رب ما إسابيك نفهم وانتوني دتشي تنرجران شفتي سانم وانتس أرقمنا كهنتانم أكهوبن نغرغارم نمني مسلمة هون وانتم دتشي فيم سامي كيسجرهن ديساتم ربي أكته نبيكم garum adaduma umama kannin xinxallaa ilaaluun iimaanni isaa daran dabalaa deemam. Dhugumatti uumamni rabbii cuftii isaatum kan ajaa'ibaati. Bineensi har'a isinii wal barsiisuuf deemu okaappii jedhamam. Bineensa kanam yeroo jalqabaatiif ijaan yoo argitan waan harree diidoo argitan isinitti fakkaata. Garuu xiyyeeffannaan yoo laaltan ammoo farda ta'uu mala jettanis shakkitaniim. Garuu ammas xiyyeeffattanii yoo ilaaltan harree diidaas fardas akka hin taane hubattanii. Kana booda bineensi kun maal inni laata jettanii of gaafatutti seentu. Dhuguma bineensa kana harree diidoo jettanii tilmaamuun keessan sirriidha. Sababni isaa okaappiin harka isaa fi miila isaa kan duubaa irraa hanga sarbaa isaatti halluun jiru qajeelatti harree diidootiin wal fakkaataadha. Ajaa'ibni halluu barruu kana akkuma halluu harree diidootti garaagarummaa qabaachuu isaati. Okaappiin hundi isaatu halluu barruu kana kan mataa ofii qaba. Yaa uumama rabbii keenna. Qaamni isaa kan harkaa fi miilaatiin ala jiru ammoo bifa farda magaalaatiin wal fakkaataadha. Bocni qaama isaa ammoo sattawwaadhaan wal fakkaataadha. Garaagarummaan sattawwaa fi okaappii jidduu jiru dheerina isaanii qofa. Bineensi kun kan argamu ardii Afrikaatti, giddugala Afrikaatti, biyya Democratic Republic of Congo keessatti. Dheerinni fuula isaa irraa hanga eegee isaa jiru meetira 2.5 kan ta'u yoo ta'u, lafarraa hanga ceekuu isaa kan jiru ammoo meetira 2 ta'a. Ulfaatinni okaappiidha kiloogiraama 200 hanga 350 ta'a. Wanti bineensi kun uumama biroo irraa adda ta'een kan biroo immoo warri dhalaadhaa guddina qaamaatiin warra dhiiraa caaluu isaaniiti. Okaappiin dhiiraa gaafa gabaabaa kan gogaan haguugame kan oseekoon jedhamu kallacharraa qaba. Wal fakkeenya bineensi kun sattawwaa waliin qabu keessaa inni tokko. Bineensonni miila 4 qaban hedduun isaanii yeroo harka mirgaa kan fuulduraa sochoosan miila isaanii kan bitaa sochoosu. Okaappii fi sattawwaan garuu harkaa fi miila mirgaa wal faana sochoosu. Okaappiin arraba dheeraa qaba. Arraba dheeraa kanaan balfa ijaa fi gurra keessa jiru ittiin qulqulleeffachuu danda'a. Baala garagaraas gara afaanii galchuuf kan fayyadamus arrabuma isaa kana. Sanyiiwwan baalaa 100 ol ta'an kan sooratu yoo ta'u, guyyatti nyaata hanga kiloogiraama 27 ulfaatu nyaata. Okaappiin garee uumee waliin hin deemu. Okaappiin cufti kophaa kan deeman yoo ta'u, carraan okaappiin lama waliin deemuudha haadhaa fi ilmoo jidduutti qofa argama. Okaappiin tokko waggaa 2 keessatti ulfooftee ilmoo dhaluu dandeetti. Yeroon dheerina ulfaatis hanga 15ti. Ilmoon dhalatus daqiiqaa 30 keessatti qajeelee dhaabbachuu danda'a. Subhaanallah. Rabbiin guddaan uumama hunda haala ofii fedhuun tolchee uume qulqullaa'e.